Yooyyaa hordoftoota keenya akkamiin nagaa keessanii baga jiraattan jecha. Egaa har'a akkamitti beeksisa feesbuuka viidiyoolee feesbuukaa waggaa nu hordofnu feesbuukaa irratti jechuudha. Viidiyoolee waggaa xiqqoo hordofnu beeksisa argina. Akkamitti beeksisa fuula feesbuukaa irra jiru ofirraa cufna. Beeksisni yuutuubis dabalatee miidiyaaleen gurguddaan akka feesbuukaa yuutuubii keessattuu yuutuubiin beeksisa hedduu qaba. Feesbuukinis waan kana eegalee jira jechuudha. Kanaafuu ofirraa cufna. Ammaaf kan feesbuukaa isin agarsiisa akkamitti akka ofirraa cufan jechuudha. Tole amma walumaan gama feesbuukaa haa ceenu. Tole feesbuuka keessan waggaa bantan sarara sadii gama fuulduraa kan jirtu kana tuqna. Sarara sadii kana jechuudha. Okay, irraa ol harkisna. Siitingii jettu dhaqna jechuudha. Okay, sii banna. Tole waggaa kana irra ol harkisna. Asirratti add preferences jettu arganna. Isii tana jechuudha. Add preferences isii jettu kana tuqna. Tole asirratti sarara sadii gubbaa kanarra jiru arganna. Beeksisoota sadii jechuudha. Kanaafuu isa sadii kanarratti add settings jedhu kana tuqna. Okay. Asirratti tokkoffaa data about your activity from partners jedha. Isa kana tuqna. Asirratti irra gad harkisnee yookaan fakkeenyaaf asirratti noota allowed jedha. Asirratti cufaa jira. Kiyya kun amma beeksisa irraa cufee jira jechuudha. Beeksifni natti dhufu viidiyoolee feesbuukaan hordofu irratti viidiyoo fedhee ilaalu beeksisni natti dhufu jiru. Garuu keessan yoo bakki kun akkanatti banaa ta'e viidiyoon keessan daqiiqaa xixiqqishuu booda beeksisni itti dhufa. Waan akka nyaataa maalii hedduus ni dhufa jechuudha. Kanaafuu you can choose wizard jedha asirratti fakkeenyaaf beeksisoota akkanaa kanneen yaani asirratti beeksisa akka ayyamtuuf si gaafata. Yoo akkanatti banaa jiraate garasitti yoo cufaa jiraate fakkeenyaaf ayyamamee jira halluu itti jira waan ta'eef omara kun qabu haa dhufu jechaa jira. Kanaafuu beeksisa hin barbaannu waan ta'eef noota allowed jennan jechuudha. Asitti amma noota allowed hin ayyamu jechaa jira waan ta'eef beeksisa bakka kana bakka allowed jettana akkanatti bantanii noota allowed jechuu qabdu jechuudha. Haala kanaan feesbuukni keessan bakka kanatti akkanatti jira waan ta'eef allowed ayyamamaa jira jechuudha beeksisaaf. Beeksifni fedhee akka dhufe haa dhufu jechaa jira waan ta'eef kanaafuu nuti hin barbaannu waan ta'eef noota allowed haala kanatti deebisna. Duubatti deebina jechuudha. Okay, isii lammaffaa kana tuqna. Isii lammaffaa categories used to reach you is jettu tuqna. Okay, irra ol harkisna. Asirratti amma keessan kun hindi banaa jira jechuudha. Akkanatti jira. Kanaafuu hunda eeyyamamee jira waan ta'eef kana beeksisoonni kunneen education, relation, status, job title kun hundi eeyyamamee jira. Kanaafuu hin eeyyamnu waan ta'eef hin cufna hundaayyuu. Akkanatti zeeroo goona jechuudha. Okay, ammas duubatti deebina. Ammas inni amma hunda isa dhumaa kana jechuudha. Inni kun baay'ee murteessaadha. Isa kana tuqna add shown of Facebook jettu kana tuqna. Okay, ishii kana jechuudha bakka kana anama fakkeenyaaf cufaadha. You can dice with your administrative amma kiyyaan beeksisoota hedduuf karaa banee jedha. Akkanatti yoo jira eeyyoon karaa banee jira jechuudha. Akkanatti yaani beeksisni fedhee haa dhufu nan hayyamaaf jechuudha. Ayyama alloo video waggaa gootan ayyamtaniif jira. Kanaafuu ayyamuuf hin barbaannu waan ta'eef bakka kana akkuma reefu sanitti noota alloo video gootan jechuudha. Noota alloo video gootanii yes thanks you jedhee galata isinii galcha. Galata haala kanaan cuftan jechuudha. Viidiyoolee keessanitti beeksisni tokkollee hin argamu jechuudha. Tole ammas duubatti deebine. Bakka beeksifni isin amma dura osoo beektanis ta'e osoo hin beekin tasa seef isin harkaa ta'e asirra fakkeenya farra. Okay, ammas setting irra gad deemtanii isa kana seentu jechuudha. Kun ammoo fakkeenya fareessaan ta'e ads activities jedhu kana tuqxu. Inni kun immoo beeksisa keessan fakkeenyaaf kun hunduma beeksisa kan jawaala keessan irra jiru jechuudha. Kun amma fakkeenyaaf jawaala kiyyarra kanatu jira. Ani garuu seef hin goone kun ofumaan jira jechuudha. Ofumaan dhufa waan ta'eef jawaala kiyyarra jira kun fakkeenyaaf. Beeksisi kunneen jechuudha. Kun irraan badu jechuudha. Irraan hafu kun akkanumatti jira jechuudha. Yaani isinillee haala kanaan qabdu jechuudha. Kan ammoo osoo hin beekin isin seef gootan akkamitti ofirraa akka balleessan fakkeenyaaf ana asirratti amma isa 6 seef godhee jira. Bakka 6 jettu kanatu garaan tuqa jechuudha yoo agartan ta'e. Asirratti fakkeenyaaf ka seef ta'e kana maal fa'a osoo hin beekin isinis ka seef gootan ni jira waan ta'eef achi tuqna. Seef bakka jedhu kanatu tuqna. Okay, fakkeenyaaf amma beeksisa kana osoo hin beekin seef godhee jira. Yeroo meeqa seef godhee jiru. Okay, kanaafuu akkamitti akka ofirraa haqnu beeksisa kana waggaa jawaala keessanirra jiraate
Aanseefdi bakka kanatti seefdi bakka raayitii qabu kana tuqxu jechuudha. Kanas badee jira. Ammas kana qabattu jechuudha. Bakkuma kana kan itti aanu sanis jechuudha. Haqamee jira. Kanas akkasuma. Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon.